daggala ture bulee dabala ture bulee dabala ilmi namaa daggala. Magana gian duftana kam jirtan nagiya fayyada. So life irree kun tanaat sinarra haqamtee dhiifama. Ummata sheer godhaati ummata Oromoo hunda bira akkanaaf keessanii barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni hedduu takka nama gaddisiisa. Wanni ijoollee teenya irratti lammii teenya irratti kiyya kuni hedduu takka nama gaddisiisa. Dhugaa rabbi ani eda harkeetiin hirribni na qabu didee wallaahi rafuu hin dandeenye. Sababni isaatis waan akkanaa gochaa akkanaa fiilima irratti yoo ta'e malee waan akkanaa kana gochaa akkanaa uummata kiyya irratti arguun hin harka jeellee hin yaanne. Hedduu takka maaliif amaaniin hundumuu irratti illee dheengadda akkasitti amaaniin hundumuu gabbaasanii akkas godhan jechuudha. Guyyaa san illee nuti boonyeetu muusne Hacaalullee nurraa wariiganiiti boonyeetu muusne jechuudha. Sagaleen dhagahamu sagaleen keenya dhagahami humaa hin fidanii haa ta'u nu sodaataniiti. Uummanni kun akkamitti nu tuffataniiti moo maali? Hedduu takka ulfaataa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf sagalee jechuu jirtan sagaleen keenya dhagahamu. Sanifuu hedduu takka nama gaddisiisa. Maal akkan jiru hin beeku. Uummatni kun ijoolleen tun kopheellee hin uffanne ifumaaf viidiyoo waraabanii ifumaaf gadhiisanii akkanatti garaan gubaa jiran jechuudha. Uummanni Oromoo immoo kaabaa fi kibbaan kee falmachuu danda'u qaba. Iyyuu qaba. Humna qabullee humna isaatillee jabeessachuu qaba jechuudha. Ifi ijoollee isaanii biyya alatti barsiifachaa ifi ijoollee isaanii Kaanaadaa Asturaaliyaa geessaniiti. Ifi ijoollee isaanii Kaanaadaa Asturaaliyaa kana geessaniiti. Garuu ilmaan namaa ilmaan hiyyeessaa miskiina akkana godhan jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Ijoolleen tun haati isaanii qoraan gurgurachaa waa meeqa barsiistee ijoollee xixiqqishoo bare jechuun dilas maraa miti. Hofoo isaatu waraansillee hin qabu akkana qabatanii deemu jira. La miskiina if dura oofanii akkasitti silaa xiyyitiin wanni takka waan geessitu xiyyitiin takka lafarratti akka lubbuun isaanii keessatti hin hafnetti akkana laalanii ajjeesan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama gaddisiisaa. Hedduu takka keessa kiyya nama daa'ee hedduu takka waan dubbadhu hin beeku. Uummata kana akkanatti laalee hin usuu jechuumaaf hin dhufe malee wallahi dubbachuullee hin danda'u. So garuu wanni beekuu qabdan mootummaan Abiyoot Kaasaayee Qamanjatis ta'e kaabinoonni hundi keessanuu akkanatti hin hafu wanni hundinuu. Akkuma uummata Oromoo ajjeestanitti ammata agadaa isin gizee hunda uummata Oromoo akka ajjeestanitti hin jiraatan. Yoomillee ta'u guyyaan numa dhufa hundaafuu guyyaa qaba. Hundi keessanuu likkii keessanii harkattan. Hundi keessanuu dhiiga ilmaan Oromoo akka dhangalaastanitti haadha Oromoo akka boocistanitti yoomillee ta'u hafuu hin dandeessan akkasitti. Abiyyiin har'a akka fedhe uummata kana godhullee guyyaa kan keessi jala ga'ee jira. Abiyoot Kaasaayee Qamanjaa uummata kana akka ajjeestetti yoomillee ta'u hin haftu. Poolisiin Oromiyaa uummata Oromootis ta'e Oromiyaas ta'e bikka hin bu'an. Diqaalaa Miniliki jechuudha. Poolisiin Oromiyaa jechuun akkanatti beeka. Uummanni biyya jirtanis ta'e keessaa fi alaan hundi keessanuu beeka. Poolisiin Oromiyaaf osoo hin ta'in kan dhaabbate uummata Minilik
warroota diqaalaa mililik bikkaa dhufan warra hin beekameetu nuti poolisii Oromiyaatu ummata tajaajila jaaniiti ummata akkana gabbaasaa ajjeesaa jiran jechuudha. Ummata Oromoo bikka hin buutan Oromiyaa bikka hin buutan jechuudha. Isin yoomillee ta'u ummata Oromoo bikka bu'uu hin dandeessan. Akkanatti immoo hin haftu. Akka nama ajjeesanii dhiiga ganneetan kanatti yoomillee ta'u akkanatti nafu. Maaliif Abiyoot Kaasaayii Xamanjaa arra ati ummata garaa isa ajjeesu kan saba isa ajjeesu kan afaan Oromoo dubbata obboleessa isarratti obboleessa isarra dhukkaasu niiraadhaan bituu dandeessa. Garuu waan takka jira. Du'a takka qoy opinion tu gisee yaadu ni du'a yaadu qoy. Nuti ni duunaa jaanii yaadan bakka. Du'allee waan maallaqaan bitan itti fakkaata. Namni akka Abiyoot Kaasaayii Xamataan hin daleene kun du'allee maallaqaan bitachuu nama yaadu jechuu sammuu isatti. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Namni akkamitti afaan Oromoo dubbachaa namni akkamitti obboleessa isaa akkasitti raaree sanarra geesse akkamitti sanuu keessaafuu dubartii takka hundaa keessa jira gisee sagalee isii dhaga'u jechuudha. Dhugaa ani hedduu maaliif namni akkamitti dilana walitti garaa jabeenyi maal akkatti namni akkamitti boo walitti akka garaa jabaata rabbistu addaati akkamitti namni akkamitti akka wali garaa jabaata na dhiba namni aangoodhaaf je'ee akkamitti nama fixa akkamitti aangoodhaaf jettanii akka nama nyaattan akkamitti dhiiga ilmaan namaa dhugdan boo rabbistu addaati arra akkanatti hin haftanii isin hin jedhu hundi keessanuu warri harka marattanii uummata ajjeesaa jirtan warri ganda keessa deemtanii qeerroo gugguursisaa harka irratti harka ijoollee kun abaluun as jira jettanii ajjeesistan hundi wallahi billahi karaa takka ba'uu hin dandeessan isin. Tana fudhadha. Karaa takkatti ba'uu hin dandeessan. Akka dhiiga ilmaan Oromoo gannaku jirtan kanatti wanni hundinuu akkanumatti hin hafu akkanumatti hafan seenaa. Gisee hunda isin gubbara teessanii gad nama ajjeesuun kun akkanumatti itti fufu. Akkanumatti itti fufuun jee uummanni Oromoo wanni beeku qabdan nuti amma wanni keessa jirru mililiktu nu bulchaa jira. Nama mililikirra caaleetu nu bulchaa jira. Abiyyiin akkuma dhiiga Oromootiin achirra beeti qeerroo fi qarreen bar dhiiga meeqa dhangalaasaniiti bar achirra kan baate jechuudha. Akkuma achirra baate ammas deebitee maaliin deebita? Qawween baatee qawween deebite jechuudha. Abiyoot Kaasaayii Xamanjaa kana fudhadhu. በጥይት እዛ ላይ ወጣ በጥይት ከዛ ላይ ተወርዳለ ኤንም መውሰድ አለብህ ከነፍለቱ ቀባቢዎት ካሳይ ጠመንጀ አኩመ ኦሮሞን ፈልመቴ አመዱሮ ፈልመኔ ይኔዲ አብይን አችራ ቤ ሙለቴቹ እንዲ ከይሰኑ ይገ ኢልማን ኦሮሞቲን ካናችራቱ ባታንጀቹ አረስሞ ይገ ኢልማን ቀዌ ኦሮሞቲን አችራ አቡታን ተነፍረዳ አይሲን አኩማ አመጅርተን ከነቲ ወኒ ሁንዲኑ ዮምለ namni bari mali harminuni jigaa jaamami bar harminuni jigaa jaamai naayil okun jechu sanifu wanni hundinu akkanumatti ittiin fufu guyyaan achirraa takkan keessan takkan wallahi takkan keessan meeni walaaltan jechu ummanni Oromoo moquba qabaadha waan takka waliin isidim mootummaan kun ummata gabbaasee akkanatti ajjeesaa jira joollee uumaa takkan bee nama hidhateellee war nama qawweellee harkaa qabu silaatee nama hidhatee miti nama nagiyaa miskiina qotee bulaaf akka fedha godhu jira miskiina nyaatanii garaa hin qabne hunda gabbaasanii miila qullaa kopheellee firraan qaba innaahi mana keessaa gayyaasaniiti ajjeesaa jiran jechuudha. Ummanni maal quba qabaatu qaba mee hayyoon nuti qabeenyi nuti qabnu qabeenya keenya hayyoota keenya warni jennuun Jawaar Mohaammed faan diina harka jiran jechuudha. Sini gadee warri amma isaan ummata kana gabbaasanii ajjeesu jiran ummata keenya kanarraa Jawaar Mohaammed farra hayyoota keenya kanarraa ni deebi'anii jeeti yaada maaliif mana hidhaa keessaayis baasanii ajjeesanii gizee darban ija kanaan agarree jira miti waan nagariin hin jiru bar jaarraa kana keessa amata kana keessa waanuma hin agarree hin qabnu waa hedduu argaa jira jechuudha. Saniif wanni na yaachisu amma maali hayyoonni keenya kunoo akkamii dhaba wani ne achi susani an maki hayyoonni keenya kuni diina harka jirani tuqani nulalan hacaalu ajjeesan ummanni Oromoo wanni fiddin jiru ijineetuma usne akka fedhan kaan gabbaasan akka fedhan gaafa walloo irratti ambulaansii keessaa gabbaasanii ijoollee mana yaalaa deemu jirtu ajjeesan sanillee humaan jenne ijineetuma usne jechuudha.
wanni nuti finne inju isaan keessaa nama jabaa ajjeesnee beenu nuti Oromoo nuti isaan keessaa nama jabaa ajjeesnee beenu isaan garuu nama jabaa akkuma nama jabaa nuti qabnu amata gadaan nurraa ajjeesaa jiran nama nuti akka lubbuutti jiran nama nuti akka ijatti ilaallu gizee hunda akkuma nurraa ajjeesanii jiran jechuu nuti xiqqishoo yoo gammanne akkamii gammadaniif yoo nuti xiqqishoo arra wanni tokko uumamee Oromiyaa irratti dheengaddamu mi'eessoo irratti waboon injifattee Harargee lixaa magaalaa mi'eessoo irratti injifannoo guddoo galmeessitee ture sababa kanarratti isaan nuti gammannee xiqqishoo waboo teenyaan kuma jennetti isaan kana fidanii ammas ummata kana gabbaasanii ajjeesanii ajandaa sanii ummata kana akkamitti akkana ta'uu danda'a akkamitti gizee nuti xiqqishoo waan takka goone isaan guddaan nurraa kafalataa jiran ummanni kanoo quba qaba kanoo fageessanii ilaaluu jirtanii Jawaarfaanoo harka eenyu jiran hayyoonni keenya namni nuti ni qabna jenne harka mootummaa jira mootummaan gabbaasii ajjeesudhe humaa takka hin fidanii jeennu laale jechuudha sanifuu kaabaaf kibbaan osoo Wallagga hin jenne osoo Harargee hin jenne osoo Gujii hin jenne osoo Boorana hin jenne hunda kutaa hunda osoo hin jenne Oromummaadhaan jennee falmatu qabna Oromummaadhaan jennee waboo maddii dhaabbachuu qabna humna qabnu jabeeffachuu qabna amma sa'aan suuraa kaanee sa'aan gamana jennu sa'aan mudhii harka keenya mudhiirra keenyu miti sa'aan gamtaadhaan falmannu jechuudha maaliif ummata Oromoo qe'ee keenyarraa nuti nu buqqaasaa jiran nu jeesaa jiran mana keessaa gabbaasanii qeerroo teenya akka fedhan godhaa jiran haadholee teenya akka fedhan godhaa jiran jechuudha mootummaa kana akkamiif irraa buqqisuu dandeenya mootummaa kana yoo maal goone waboo jabeeffachuu humna keenya jabeeffachuu qabsoon silaa hara qawwee deebitee jirti qawwee teenya itti ol garagalchuu qabna jechuudha namni gizee hunda ni jennaan afaan Oromoo ka dubbatee hundi Oromoo miti jenna gizee hunda gartanii afaan Oromoo dubbatteef Oromoo hin taatu namni tokko aan dhageeffadhaa nama sooshaal miidiyaa fayyadamu wanni akka maakii takkatti nama sooshaal miidiyaa irratti beekamtii harkatee waa'ee Oromoo hin haasofne waa'ee Jawaar Mohaammed hin haasofne na biratti Oromummaan isaa shakkisiisaadha jechuudha akka maakiitti namni tokko yoo Facebook irratti kan beekamu ta'e beekamtii takka harkate ummata kanaaf sagalee ta'uu carraa harkatee jira waan ta'eef sagalee ta'uu qabaaf jechuudha yoo sagalee hin taaneef immoo aanna shakkisiisa Oromummaan isaatu akka kiyyatti jechuudha namni ummata Oromoof sagalee hin taane aanna shakkisiisa akka maakiitti sagalee ta'uu qabna waliif kana jechuudha tokkummaan haa kaanu haa falmannu giseen isiniin jeeqaan kaan anamma asiniin iyyanii falmadha asii nini iyya kaan achi immoo waan biraati kun asii wal biraat akkas ta'uu qabu mee ummata ziiftii nafxanyaa kana laala gisee ka isaanirraa hin wareegamin kanurraa gisee isaanirraa bar waa takka hin taane bar kanurraa wareegame nurraa wareegamee jaanii iyya ka Oromoon jirtu ka Oromoo dhumuu jirtu ummata keenyaa dhumee jaan osoo waan isaaniin ta'inu gisee ka isaaniin ta'u addunyaan tun hundi imimmaan TV'n Itoophiyaa imimmaan gurraacha godhatanii wal qabatanii boo'een jechuudha keenyoo cinaan maaltu naage cinaan maali akkas ta'uu qabu Oromoon Oromoodha Oromoon Oromummaa isatti falmachuu qabu yoo nuti warrummaa sooshaal miidiyaa kana fayyadamu bar karaa biraa deemuu miti namummaa sooshaal miidiyaa kana fayyadamu nama nuti wallaahi wabillahi gis takka maalin jaa Jawaarfaan gisee hidhamanii waa hedduu callastee hattuu fi baalagee fi kamtu Oromoodha kamtu gantuudha hunda adda baafannee jirraan jaa maaliif gisee rakkoon Oromoorra geessee amma ijoolleen tun akkana gisee rashanamtee ijoolleen tun akkanatti akka fiilmii tokkotti waraabamee bar Oromiyaa keessaa bar lafa Oromoo irratti bar dachii Oromoo dachii abbaa keetii irratti kan uummanni akkanatti dhumaa jiru bar obboleessa keetu ajjeefamaa jira namni gisee nuti akkatti dubbannu osoo ijaan agartanii osoo hin falmatan argitaniitu moostan kun ta'uu qabu falm Oromoon bikka hunda kan Ameerikaa jiru kan Austraaliyaa jiru kan biyya fedhee biyyoota fedhan jirtanii Oromummaa keetiin ka'ee falmadhu Oromummaa falmadhu qe'ee teetirraa si aariyaa jira arra yoo kanuma ustan ta'e yoo numa harka marannee numa maaltu naangee obboleessa kiyya hin duunee ka jahu ta'e boru duutiituun wanni amma godhan kun akka gaafa dalgii sanitti hulaa cufannee taa'u deemnaa jechuun booddee keenya sanitti aarti yoo kan hin falmanne ta'e yoo numa kanuma usnu ta'e
يوم ما خنون دينو أشكابت أسرع خن ما إيوتة وسيد ما خني أمته خناف سجلين تاني تة بودا ولا شوفني تاو كينيا فين كبدوشو كابسون تاني تكشو خن دوران الرا كابسون عم هارك ديبته كويو تجر خن دوران هارك فنورا هارك فاتشا سنرا كابسون عم ديما جوتو كابسون حالام بريدات كرومال برباد هم نبرباد سجلي بربادن إيين سبربان نمدي أبتشو بربان نمدي أبدا ومني أورومو ميلين جادا ما جامامي ما إيو كفتي مال بربادس فكيسو كفتي ناجندا برا بوديسو كفتي مال بربادس مال جولة أنا خاكن جولة تبر لميتة تبر برو بليسكة تبر نمني توك وجنياتو كفامي توبلو ما خنا مغوسيسو وجنياتني حرك قولي تك كوف خيسا وجنياتو متوبلي سيتشو سانيفو لميتة تخوريجا مجر خنا عجيفة مجر خنا هالكني بويا كفي لأني تموتو مانكون الربا با كفي أقول جرو لميتة أوبلي سكة هذا كي أبا كي تيجو يو أرهيني جنمو جنا هيوتا خينيس جباساني عجيسو نساني وان معافى يكمنيتشو خنا فلدا يو نو مخن ماركب مرني أيوتان او جنة يو باني يو الدنيا دجيسو باني سجلين مدينو يو خيني الآن تكاكن إيرتي فلالتي جبادي سجلين تو كبدي إيو كبدي سانا ما عندلا دايناس وعماري أكاسيمتي كابسورتي دلا إيران جو خنا بيجا كابسو ده جيفلو كابسو ورا سيلي دتي كبادي كابسو يتا دوبارا في إيرا وني جام جور كابسورتي سانيفو يوج أما تي خنا رتي هنا مو بودا وان قدو فودي مالا كيزين تايك إنتلو غافا أماني يلسن سلا أسوباني أرى جولين نمني شانكوني بورانا راتي أكاسيتي إيغتاما تغري راتي توري جولي ورا تغري خانا أكاسيتي أماري غباسي بوي خيساتي حارا توري جتشو أفان أماري فاتين دوبتا أرى غرو أفان أوروموتين دوبتاني فوليسين أورومياتيستي أبان فيداتو أمتا أورومو أكاسيتي غباساني أكا فيدان غودن خانا أفومو أسو ينقامنو نسينجي غافا أماني وندومو أكاس غودنسان إسا أكاس غودو برا خوتاني هادا إسانا غزيج أفتاني برا دبرساني نوما أسني توربان تكاب يني أسني غافا أكاسيتي منا يدا خيسا أي نمكان سا رانفدي منا يدا خيسا غباساني أجيساني لفراتي دربنسانيس ورابيسا ريفكا ورمو أجيساني ورابيسا إناي ريفكا اللي قودو أنك أوالتشو خيني نخوتاني غباساني غزي ورابيسا نياتيسانيس نوما أسني يني توربان تكاب كنتو بنكاب هاجالو أما أكاسي أجالو سجيساني أجبوتي أجالو تسلا راميتي هاوسني يجو يونما أسني يوخن ما كتي أسني تاتي يجو هايوتا كينيا را ديبي هنكبني هم منكم سانيفو هم مني كابا كيبان إيوك أبا إيه دبرسوك أبا كان أفان هندانو تيوترستي خرا هندانو نوتي راكين خينيا أروا هندنا أسو إفكيس قوة إيه جروان تيب نينا أسوان نخيسا جرتو هندنا رجي فدانا نفتنا داتي نوتي راكينا خينيا نسنيما تيوترارتي أمني تغريدا إنجفانو قدو هنغالمي سودان دي تيوترارتي نوتي توربان تاكا قوفا جيز فاكينا أرى تيوترارت إيو كمنا مرتني سبقنا فينا قويا على دخوتا أرى تيوترا ساعة كنا تيوترارت دولك أمنا ساعة كنا راسا كنا تيوترارت دولك أمنا باتي أنكنا راماري كنا تيوترارت دولك أمنا أمني تغري مو دابا خميو دابا إلما نماتي دابتي دلا نماتي دابتي خن دابا وني بيالا خنرتي هندي ساني دابوتا قد رتي تيوترا دياماني أرنجاني بورنجاني halkanii fi guyyaa akkuma hirmaatanii jiran akka keenyatti saan kanarraa guyyaa akkana hin jaan gizee hunda akkuma iyyanii jiran kunillee nuti gizee hunda iyyuu qabna gizee hunda dirmachuu qabna ummata kanaaf yoo hin taane mana keenya cufannee taa'uun keenya waan akan qabne jechuudha mootummaan sirna nama nyaataati sirna nama hattuuti baalageedha ilma mililik ilma guddifachaa mililikii kun jechuudha sinigaleeni takichi hundi bitamtuudha nama tokko hin amanina bitamtuudha nama tokko hin amanu akka kiyyatti hundi bitamee arrasi hojii nyaate si jeesuudhaaf sitti deema jechuudha saniif uummanni Oromoo karaa hundaan falmachuu qabda yoo na dhageessan iyyuu qabdan sa'a nama sa'a kanatti gadda deemuun akkana minkir jennu miti yaa uummata yaa sab nama iyyaa dabarsa joollee san arkeani ilaa amma
dhugaa rabbii maal isiniin jaa akkanatti rifadda bakka akkanumatti osoo hin taa'uutiin meena laalaa osuma haasa'uutiin akkana rifadda maaliif hedduu takka garaan na badee wallaahi billaahi hedduu takka garaan na badee isaan ilmaan isaanii biyyaalatti erganiti ilmaan hiyyeessaa lafarraa fixaa jiran jechuudha. Yaa uummata Oromoo yaa qeerroo fi qarree Oromiyaa keessa jirtan if eeggadha wallaahi wabillahi kana booda almoot baay'ee gaadaa ijaamami maaliif poolisii Oromiyaa maaliif burcuqqootiin cabsine caccabsaati lafa kaa dhukkeessaati lafa kaa wal jaara ijoolleen Oromiyaa keessa jirtan na dhaggeeffadha. Qeerroon akkanumatti harka qullaa kaatanii hin deddeemina wal jaara bikka jirtanitti wal quba qabaadha ustaniituma sooshaal miidiyaa kanarratti ustaniituma wanni jeenaa nama hedduun amma keessaa wal quban qabdan ijoolleen irra hedduun wal quban qabdan wal quba qabaadha yaaboo wal bira dhaabbadha sabni wal bira dhaabbata sabni waliif dirmata sabni tokkummaadhaan namni tokkummaadhaan lafaa ka'ee yoo tokkummaan lafaa kaanii hin falmanne tokko dhumuun keenya waan hafa hin qabne jechuudha. Isinii galee jiraame mootummaan akka sirna nama nyaataa ta'e kana arraa miti gaafa duraasan beene gaafa juwaara ajjeesuudhaaf akkasitti yaaliirra godhan gaafa san beene abiyyiin nama akkamii akka ta'e jechuudha. Saniifuu hayyoota keenya kanaaf dhaqqabuu qabna. Ummata keenyaaf iyyuu qabna. Nuti amma ijoolleen akka dhumu jirtu saba keenya lammii keenya obboleeyyan keenya hayyoonni keenya kun immoo harka diinarra jiran. Mee dubbii tana gizee laalta mee an akka nama tokkotti dhugaa rabbii gizeen akkanatti taa'ee yaadu nina yaachisa wanni Jawaar kuni halkaniif guyyaa wanni Baqqala Garbaa wannummaan achi hayyoota keenya achi keessatti hidhaman hundi isaaniitu halkaniif guyyaa na yaachisan diina harka jiran ilmaan Minilik harka jiran jechuudha. Saniifuu nu laalu jiran gamanaan nu tuttuqanii nu laalu jiran jechuudha. Hayyoota keenya kanaafuu wallahi waan hin beekwaanii hedduu na gaddisiisee jira. Wanni deemaa jiru hundi hayyoonni keenya kun diina harka jiranii gabbaasanii yoo ajjeesanillee ummanni Oromoo booyee usaa baranii jiran. Maaliif nuti Haacaaluu Hundeessaa qara dhabne akka addunyaatti addunyaan hin qabne dhabne jechuudha. Nama tokko miti kan dhabne Haacaaluu tokko miti kan dhabne nuti qara ija dhabne nuti. Ija dhabneetillee boonyee usne gallee rafne jechuudha. Saniif diinii nu tuffate. Saniif nu tuffatan. Saniif nu laalanii nu tuttuqanii nu tuffatan. Saniif ilmaan keenya gabbaasanii ajjeesan. Nuti itti haa jiraannu jenne. Nuti ijoolleen keenya baratanii haa galanii baratanii mana barnootaa dhaqanii gabbaanii haa galanii nuti Gondar dhayinee ajjeesutti hin jiru. Nuti Goojjaan dhayinee ajjeesutti hin jiru. Nuti Araakiloo dhayinee ajjeesutti hin jiru. Mana keenya bananiiti kan ujjeesaa jiran qe'ee keenya dhufaniiti kan ujjeesaa jiran duuba nama kanaaf akkamiin rafna duuba nama kanaaf akkamitti usna nama nu ujjeessu jiru nama nu halkaniif guyyaa ummata kanaaf dhaab ummatumaan ajjeesaa ummata Oromoo lafarraa xaragee lafa Oromiyaa irratti nafxanyaadhaan waltee nafxanyaa nama dhiiga Oromoo akka dhugooju waltee qe'ee Oromoo irraa kaan ajjeesanii kaan baqachiisanii isaan walta'anii jiraatu deeman kana akkamitti usnaa sabni kun bar lafa Oromiyaa lafa bal'oo san qabnaa jechuudha. Lafa bal'oo san irratti jiraachuu dadhabne lafa bal'oo san irratti dubbachuu dadhabne jechuudha. Ani dhugaa rabbi gizeen takka gizeen akka yaadu hedduu takka na gaddisiisa. Amma nuti biyya namaa jirra. Amma biyya namaatiin jira. Biyya namaa keessa yoo bahaan hunjaan karaatti baanu hin qabnu jechuudha. Kana beekanii karaa itti deemnu hin qabnu jechuudha nuti. Wanni Oromoo kun hedduu ulfaataadha dhugaa rabbi. Ganamuu boowudha ganamuu iyyuudha. Saniifuu sabni kun gizee ilaalu immoo saba Itoophiyaa biyyata Itoophiyaa jedhamu kana keessa saba guddaa saba lakkoomsaan guddaadhaati. Garuu hojiin hin jirtu. Maaliifi diqaalaa nu keessa jira waan taateef. Diqaalaa asirra gabbaatee kan sabni du'u jiru kan uummanni Oromoo ajjeefamu jiru uummanni Oromoo kan halkaniif guyyaa ajjeefamu jiru asirra gabbaanii waan biraa kan haasa'uun baalagoota asirra gabbaanii waan hin taane hin deddeeman jechuudha. Kunis Oromoodhaan lakkaawama. Tunis Oromoodhaan jettanii jala fiidan jechuudha. Mee arra namummaan uummata kanaaf hin iyyine an nama sagalee Jawaar Mahaammadiif hin ta'in nama Oromoodha jee yaamuun nama arra
guyyaa Oromoon akkatti boo jirtu sagalee hin taane nama jee ani hin beeku bicha ani akka kayyattiin baan akka Oromoo osoo hin ta'in akka maatii takkattiin isinii mujjiranii beektanii waa hedduun harkaa jira. Sanamni kun Oromoo miti. Sanamni kun hinja. Garuu afaan Oromoo qofa dubbatteef Oromoo hin taatuun dhugaadha. Dhugaa ta'uttis arraa osoo hin ta'in ni beena dhugaa akka ta'es garuu daran milkaneeffannee jira jechuudha. Sanifuu qeerroon teenya harka duwwaadhaan gad baatanii wanni hin jeenaadha. Warri wabooratti hin dalabalaminaanis karaa waboo seenaadha. Waboo dalabalamaa hidhannoo keessan jabeessaa qawweedhaan dibu gooneetuma garaa wal qabbeneessu ta'enya barana. Abiyoot Kaasaa Xamanja የኦሮሞን ህዝብ እንደገደልክ የኦሮሞ እናት እንዳስለቀስ አትኖራትም መቼም ቢሆን እንደዚህ አትዘልቃትም ይሄንን ወቅ ይሄ ደግሞ ዛሬ እንደዚህ ሁላችሁም ያስጠይቃችኋል ሁላችሁም ትጠየቁበታላችሁ ሁላችሁም ዛሬ እዛ ስልጣን ላይ የተቀመጣችሁት በኦሮሞ ደም ነው ይሄንን ወቁ በኦሮሞ ደም ነው እዛ ላይ የወጣችሁት እንጂ አሬስን ኦሮሞን ሲመረጥ ኤቲሚቲ አብዮት ካሳዬ ነኝ ሲመረጥ እንጅሩ ራስን በራስ ነው አሸነፈ እዛ ላይ የተቀመጥከው ይሄንን እውነት ማንኛውም ሰው ያውቀዋል እያወቀ ነው እንጂ ላንተ መደበቅ የፈለገው ምንድነው ጡትም ይወርቃል ይባል የለም ጡትም እኮ እንደ ቆማ አይቀርም ይወርቃል ይባል አብዮት ካሳዬ ጠመንጀ ደግሞ ያንተ መውደቂያ ቀርቷል ያንተ ስባሪ እንደዚህ ተሰባብረክ የምታልቅ ጊዜ ደርሷል ይሄንን ወቅ ሲጀለጌሴ ጅርት ጉያን ሲጀለጌሴ ጅርት አብዮት ካሳዬ ጠመንጀ ሁንዲ ከኛው ለፋካነ እዩ ቀም አብዮት ካሳዬ ጠመንጀ ስማኝ ፖሊሲ ኦሮሚያ kan ummata ke itirratti dhukkaasaa jirtu ummata ke ajjeesaa jirtu oromiyaas bikkambuutu oromos bikkambuutu yaa diqaalaa ilmaan minilik yaa diqaalaan isininjaa waan isininjoo hin beeku hedduu takka dhugaa rabbii hedduu takka natti dhagaamee jira ni beektaa hedduu takka hin beeku waan miira keessa seeneeti jira dhiifamaani waan saba dhiifamaa waan dubbaddu hin beeku dhugaa hedduu takka mataan dhukkubu jira waniin arkisun hedduu nagadiisisaa jira wanni Oromoo kuni gizee hedduu yaadu dhugaa namni kun akkamitti abii ja'annaa ajaa'iba wallaahi azii takkittiin keessan garuu itti gaafatamtan wallaahi billaahi takkittiin keessan hundi keessanuu itti gaafatamtan tana fudhadha itti gaafatamtan akka dhiiga Oromoo ganneexanitti والله بالله نفتن جاتو اتقافتمتن والله قن نمق أبيوت كاساهي تمنجر والله وبالله عدي الدعاء الدنيا رين جري ربي يو والله بلاء الدنيا رين جري ربي ستي عبوس كيسا يانجي بلاء الدنيا رين جري ربي سرتي عبوس أبو ربي ندن دامو بلاء راكيلو سنرتي بوسي على كيلوسان يو أكنتي غراتو مباني أبوني لالتمي ربين بلا سنتي أبوس ربين بلا الدنيا رهنجر سنتي أبوس ندان دا ربين جاتو سامني مو تغرينو بري يفرع دوركا جرتي تغرينو بر سامني تكاسو بر لفاكي يفرع يبدأ في قبسي ساجريتو نتيجرو مالغونا غراب بتمني تغري خيسا نما غراب بتا متأكد بيابيوت كاساي تمنجا كان فردو نما غراب بتا متغري خيسا نمتك غرافين بيتا مري خيني خيسو ها جاني يا هولج ها جاني تي غراب بيتا ماني امتا يسا مالك ابجي امتا يسا اجيسيس تغرين كيسمو نمتك بو عبيوت كاساي تمنجا نمتك بيتا چودا دبيچو نمتك خينيمو هولوني ني مالك ابجاني وبليسيسا غرغلي اجيسيچو والله بالله سيمبر دوا مالك امبتون دنديسني دوا مالك أمبيتون دنديس أنا كام مالك أمبيتاني أمتا رتي أججا جرتان أوبليسا رت بيتاني أكا جيسا جرتان كنتي بر هنفتاني بر هنفتان تنا فردا غوياني سنجلا جيسي جرتي ياو بيديو غوياني سنجلا جيسي جرت غوياني سن متا بيكا خيسان أبدن سنجلا جيسي جرت غوياني سن بيكا دتي نوليت أموسامي نوليت أجتوس جيسي جرت يجو غروان تكني سنين وانت كوني فتتا تنا فردا عبدين كتانو نتي أورما أراد جيستانيس بورو أجيستانيس أكوم أجيستانيت أكوما وليديم نمالي والله بالله نوتي إسيني فين بيتامنو
nuti harka keenya isiniif hin kenninu jechuudha. Yoomillee ta'u maallaqaan bituu hin dandeessan. Hunda Oromoodhaa maallaqaan bituu hin dandeessan. Hunda Oromoodhaa gabroomsachuu hin dandeessan. Oromoon idda gabroomtu. Oromoon idda maallaqaan bar nuti maallaqaan hin bitamnu jennee du'aa jirraa bar. Isiniif hin bitamnu. Isin bar ijoolleen bar kana ajjeesan isin ijoolleen miskiina hin hidhannee bar ajjeesaa jirtan. Miskiina uumaa hin beekne. Waan akka waa'ee siyaasaa waan akka hin beekne. Jireenya isaanii kan jiraachuu jirtan bar gabbaasanii ajjeesaa jirtan bar. Nuti nu bituu hin dandeessan. Nuti isiniif hin bitamnu. Nuti Abiyoot Kaasaayee Damanja Abiyoot Kaasaayee hin jennu. Nun bittu mootummaa Abiyoot Kaasaayee Damanja hin bitamnu. Nuti nama bitamu miti nama nuti xiyyiiti lubbuu teenyeef kan nama nuti nun bittan Abiyoot Kaasaayee Damanja. Aggalguuna. Tana fudhadhaa uummanni Oromoodha. Sabboonota meeqa qaba? Sabboonota meeqa qaba jechuudha. Ni duuna malee ni jeessa malee Abiyyiif hin bitamnu. Yoomillee taatu mootummaa kana nuuftee jira jennee hin jiraannu jechuudha. Akkanumatti mootummaa nuun taane falminee meeqa kuffisneer ni kuffisnaa bar meeqa cabsinee bar ni cabsina jechuudha. Kaanis meeqa qabsoodhaan ifirraa kaasne nuti mootummaa meeqa qabsoodhaan ifirraa kaasne kana ka Oromoo keessatti guddatee afaan Oromoo bareemoo ifirraa kaasuun nama hin dhibdu jechuudha. Ifirraa kaasuudhaaf tokkummaa cimsuu waa bira dhaabbachuu qawweedhaan deemu jechuudha. Kan barbaachisu kanaan deemu. Abiyoot Kaasaayee Damanja kanaan dubbachuu qabdan kana booda. Harkaa marannee akka duraanitti Jawaar baasi, Maarree baasi akkana no way akkasii miti kana booda. Qawweetu si dubbisa. Massaariyaa afaa uxutoo hin naaggara. Massaariyaa afaa uxutoo kan tagaa yaa'ooraan akka jaamsanitti kana booda qawweedhaan Abiyoot Kaasaayee Damanja dubbisuu dandeenya malee akkanumatti miti. Ni laaltan ammas fagootti ilaayina. Yoo waboon injifannoo galmeessuun baatii torbaan kana keessa baatii kana keessa ni gartamme isin. Waboon akkuma akka duraaniiti miti laal. Land takka deemna laal. Isinis gabbaasanii ajjeessanii nuti bar garuu eengadda Abiyoot Kaasaayee Damanja eengadda gaafa akkasitti ummatuma Oromoo kana fuutee ijoollee xixiqqoo mana barumsarraa baastee ummata kanatti qawweetti kanatti ajjeesaa itti ergite bari. Waboon bar nama ajjeestu. Waboon bar ummata nagaa hin xuuxu bar. Waboon ka hidhate malee ummata nagaa hin xuuxu. Ummata nagaa fuudhaniiti warruma hidhate silaa ummatuma nagaa sanuu kanuma hidhatee deemu sanuu nagaan fuutee kadhaame faashaa irratti gootee kan beela baastee kan dhoobate dhooba baasteeti akkasii keessi bar. Silaa isin taate immoo ajjeestanii rashantanii keessan jechuudha. Waboon akkasii gaafa akkasii boojiite san nama dilasan nama akkasitti asii laachisan nama dilasan kan boojiite sanuu rasaasaa mititi. Xiffii takka harka takkaa ittiin kaasne jechuudha harka takka. Isin amma feeka diraamaa kana kan dalaydaniif abaa'oo shaniin akkana godhee jettaniiti. Abaa'oo shaniin akkana hin gootu kana addunyaa guutuu beeka jechuudha. Kana porogaandaa itti deemtan kana porogaandaa abaa'oo fakkeessanii abaa'oo shanii jettanii porogaandaa deddeemtanii kana isirratti beeknee jira jechuudha. Kana uummanni hundinuu isirratti naqee jira. Ifi ajjeestanii shanii akka jettan arraa miti miinzamaan dur isiniin barreessu. Kaammaa kanas abaa'oo shanii gabbaasee rashanee jettan. Abaa'oo shanii gabbaasee akkana abaa'oo shanii dangadda ati huccuu uwwistee huccuu ijoollee xixiqqoo gabbaastee akkasitti hidhachiiste ijoollee qawwee dha'uu hin beekne akkasii gaafa hojjite san waa ajjeeste hin ajjeese. Nama nagaa irratti hin dhukaastu waan ta'eef. Kanuma hidhatee deemu sanarrattu nama qabdee akkasumatti boojitee malee hin ajjeestu waan ta'eef waboon hin qabdu amala akkana warra hidhatee qofa jechuudha. Isin yoo dandeessamee gabbaatii afaan achi keessaa banuurra achi warrumaan kaabineetu hundi keessanuu achi teessanii afaan banuurra mee hidhadhaati deemaati waboo dubbisaa yoo dandeessan. Mee hidhadhaati uummata nagaadii isaati warra hidhatee hojimaa waliin isin bar kanaa bara. Wanni gisee hunda dubbannu warra hidhatee hojimaa dubbanne. Warra hidhatee deemu jiru maa hin dubbisne. Uummata nagaa maa ajjeessan. Uummata nagaa maa xuuxan. Kana bar kan nuti wanni walii galuu hin isinee hojii gisee hunda kan dubbannu mee waan biraa dhiisaa uummatuma nagaa kana dhiisa. Warra hidhatee dubbisaa hin dandeessarre isin. Dhukkee isinitti kaasti waboon bikka jirtanitti jechuudha. Bikka jirtanii kana booda immoo ni ilaaltan. Yoo likkii isin galchuun baatiin waboon ni ilaaltan. Arraba kiyya kanarraa rifeensa buqqisaa isin. Waboon yoo dachatti deebisti. Maaliif humna qabna amma akka duraaniiti miti.
dacha deebisnaa amma akka duraaniitii miti jechuudha. Akkanumatti uummata kana gabbaastanii akkanumatti akka raashantaniitti nafu hundi keessanuu mana manatti ifi ilmaan keessan Kaanaadaa Awustiraaliyaa barsiisaa ilmaan hiyyeessaa akkatti ajjeesanii akkanumatti naftuun jeewwanni hundinuu meenuma laalta wallaahi billaahi opiidiyoo tana yoo caccabxee achi buuteen isaanii hin dhabamin ani maatii miti meeni laalta wallaahi isirra gabbeetiin ani maatii miti gisesan yoonuma abiyoot kaasaa hidhaman jedhana waboon gillikii hin galchin meenuma laalta mootummaan kuni wallaahi yoo akkanatti hin fannisi waboon akka fuutee fannisuu teessi barana abiyoot akkana fannisuu teenya gana akkana fannisneeti ni laaltame akkanatti haqni uummanni waaqa Oromootu akka si fannisuu ta'a dhiiga ilmaan Oromootu si fannisuu ta'a dhiiga joolee xixiqqoo tanaatu si fannisuu ta'a imimmaan haadha hiyyeessaatu si fannisuu ta'a abiyoot kaasaa hidhaman jira akka uummata kana akkanatti ajjeesetti uummanni kun maal na godhanii maal fidaneetti uummata miskiina akka akkana gootetti wallaahi billaahi naf rabbiin balaa isinii buusu ta'a. Rabbiin akka keessanii hin jiru Rabbiin akka namaa hin jiru isin galeeni isin har'a Rabbii jiraachuu isaaniitu isin warra Rabbiin akka jiru irraanfate warra du'aa maallaqaan bitachuu barbaadu amata kana amata xiqqishoo turuun qaba warra ni laaltamee hundi keessanuu anarra aareetiin jira dhiifama wallaahi hedduu takka wanni ta'aa jiru kun hedduu nama aarsaa garuu maal jaama qabsawaan kufu qabsoon itti fufaa jaamami arras Oromoo ajjeestan qabsoon akkuma itti fuftee jirti. Nama tokko galee isin rafu hin jiru. Namni tokko kan galee isin sodaatu hin jiru. Tokkichi Oromoodha galee isin rafu tokkichi Oromoodha harka maratee isiniif hin ta'u jechuudha. Ajjeessaniin ibiddi osuma jiru ibidda deemna malee miti ibidda irraa if duuban deemnu isin ka ibidda irraa irra deemu. Isin ka uummata keessa gisee deemu sibiila uffatu. Isin ka uummata keessa gisee deemu sibiila kaalsiidhaa uffatee kan deemu jechuudha. Mata kottee keessan irraa hanqa mataa keessanitti sibiila uffatanii warri deemtanii naa sodaa keessa isini nuti miti ummata keessa osoo deemutu abiyoot kaasaa hidhaman jira sibiila uffatee deemu sodaa najjeesanii sodaa jechuudha. Sodaa taa kana likkii si galchu teenya likkii Ashaa Muusaa yoo sin galchin Oromoon barana ni laalta abiyoot kaasaa hidhaman jira. እንደዚህ ሽንትህን ፒሪሪም እንዳረክ መቼም አትዘልቃትም። ይሄንን ውሰድ። እንደዚህ ደረትህን እንደነፋክ አትኖራትም። ሁሌም ቢሆን የኛ ንጉስ ሰባተኛው ንጉስ እንደዚህ እንዳልክማስ አትቀራትም። ይሄንን ወቅ ዘንድሮ ሽንትህን ነው እንደዚህ ዘላ ሰቅላ ነው ሽንትህን መናሽናት ጠብቅ ኒላልተሜ ሜ በረና ወኑማን ኢትዮጵያ ሰንከሰ ቡቴሱ ሜ ኒላልተሜ አብዲን ኩተን ኦሮሞ አብዲን ኩተትና ኢፍ ጀጀቤሳ ኢፍ ወልመዲ ዳበዳ ወልካሳ ቀብሶ ጀቤሳ ወር ኒራንተውስ ኒራ ኸናቲ ወቡብረ ዳበዳ ወሪ ነቀብደን ሁምናን ቢከጅርተኒ አረስ ማሊ ኑቲ ቀብሰ ሂምቦኙ ይኒጁ ጀቹ ኮኒ ሁማራ ኮሚቲ አጀስተኒ ደቻዳ አከለንጀን ጊዜውን ተጉ ዱፍኒ ያሰረ ኖ ሚት ኸይስ ኸኛ አኩመ ቤተንሰን ኸይስ ኸኝ ገራይ ደድኔቲ خرقبسو ديم أكس مالك أكس مري بيلسو نو أنتي دو عدو بيلسو ما ينقرو أنتي موتو ما كان جيسو يندن دينو أكس وان أكس يو يندن جيسو يندن دينو يون ما خزيون ده نو ميت والجبيسو كبدن والمدي أبتشو كبدني يفهمنا وليفتو كبدن ودي كيسانو كجرتني أبتشو كبدن مثلا ورومان فيسبوك كان جبرتي عن كم دكمي وعندك أبو بيكا ورومان فيسبوك كان رجلو namaan qabdu ummata Oromootiif sagalee ta'uudha. Namaan qabdu usee qalbii qofa barreessa. Namaan qabdu usee footoo qofa maxxansa. Namaan qabdu sila inni sunis Oromoodha beeytanii sila Oromoodha obboleessi isaa achi du'u jira inni asii garuu waan biraa jira. Mee Facebook kana gubbara kabraati miti tokkummaa gisee jennu kaafal madda kaa'iyyaa gisee jennu kan biraati miti warma Facebook kana gubbaa jiru namni anqa tokko yoo namni tokko beekamtii harkati. Beka nama berarti yo bekamti kabati follower angka kabdu sani ummata khetibi yo sagale tati martu serai rata martu serai rata am politika kaisa inseno ani wai siasa na asau warra kana johun dajra khuni wai siasa wai mariti miti ummata nama waregamu juru nama ajefamu juru sagale to sani miti sinigale mi ummata kesanif sagale tamti wataka sudan kam wallahi mtinuti hadloite jirta masata hadloite jirta nuti haadhootee jirru mootummaa kun hedduu nuroo risee jira
نوع إيسي جرجتشو مالي هندي كيسنو ورس رجتن هندي فالمد إيا دبرسا قالت سوما ألفا دوانا دقي فتني جرب مالي سا